Gara dhumaatti dhufaa irraa bari biqiltuun otoo faca'in marge tokko jira jedhu. Isa kana namoota irraa hin dhagee anillee yeroo baay'ee waan itti yaadaa turedha. Biqiltuun kunis gandummaadha. Ati ganda qabdaa gandummaa qabdaa siif gandummaa maalidha? Mandarizim maadha siif gandummaa? Ani ganda miti aadaa abbaa biroon qaba. Haadhaan irratti abbaa irraa inni laddee. Taansee immoo afiroota kee gidduutti inni laddee. Cuma immoo ganda kee keessatti inni laddee. Ganda nan qaba. Gandummaa garuu hin qabu. Gandummaa hin qabdu? Tarii gandummaan kun kaayyoo pozitiivii perspektiivii fi negatiivii perspektiivii qabaatee malee. Beektaa Afrikaa keessatti qabeenyi guddaan nuti qabnu baay'ina uummataati beektaa. Baay'inni uummata Afrikaanotaa immoo sirna kolonii keessatti mammanni kolonii inni guddaan qoqqoodanii bulchuu ture beektaa. Qoqqoodanii bulchuun immoo waan inni garee wayiitii fi amantaa wayii kennu, garee wayiitii fi gosa wayii kennu, isa booddee garee sun walirratti akka duulu vaayirasii faranjoonni Afrikaanotaaf dhiibbaa deemte natti fakkaata. Gandummaatti nama beektaa gandummaan balaadha. Gandummaan balaadha sababni isaa humni baay'ina uummataa kun walitti dhufee akka waan uumne akka waan hojjenne akka sirna gabroonfataa falmine rakkina cimaa Itoophiyaa hiyyummaa akka falmine si taasisaa jechaadha. Sababni isaa mitiin quncee walirra butee arba jedhama mitiire walirra dhufnee arba guddaa rakkina kan akka furre rakkina keessatti gamaa gamanaa dhaabannee wallaalu beektaa gandummaa. Namoonni beektaa keessattuu akka uummata Oromootti sabboontota fakkaatanii bakka ani mucaa Shawaatii, ani mucaa Wallaggaatii, ani mucaa Reewwii gaa'edhanii akka sabboonatti warri hedduutu jira beektaa. Sun beektaa summii Oromooti. Qoreedha beektaa. Qoree Oromoo keessa magartee beektaa sun. Tarii ajandaan itti kennamee jiraachuu danda'an hin beeku. Keessumattuu immoo gandummaan Oromoo keessa jiraachuu hin qabu. Kan ammoo galfata abbootas nyaachuu natti fakkaata. Shinni garratti waan ta'e sitti namuun beekta. Shinni garratti namoonni qabsaa'onni Oromoo amantaan waliin osoo hin qoodin gannaan waliin qoodin billaa takkaan raasaa takkaan dhumanii jechaadha. Oromoof galaa akkasii ka'anii darbanii. Kanaaf gandummaan Oromoof hin barbaachisu. Even gandatti qoodamnee miti waltaaniyyuu diinni nu fixaa jira. Diina jala dhaabachuu hin dandeenye jechaadha. Kanaaf furmaanni dhuma Oromoo tokko ta'uudha. Wanta itti dhufee wajjin falmachuudha. Wanti shawaa jiru Wallagga hin jiru yoo ta'e, wanti Wallagga jiru shawaan jiru yoo ta'e walirraa fudhachuudha. Wallaggi shawaa caalaa muuxannoo qaba yoo ta'e, shawaa Wallagga caalaa muuxannoo qaba yoo ta'e, muuxannoo sana waliif qooduudha. Wanta shawaan hin barbaanne waan namaa Wallaggi hin jiru. Miidhamni Wallaggaa miidhama shawaati, miidhamni shawaa miidhama Wallaggaati, miidhamni Booranaa miidhama Gujiiti. Galeemi. Kanaafuu Taaddasaa Birruu gandummaa hin qabu ture. Gootonni baay'een agarii tulluu fa'aa gandummaa hin qaban ture. Baarootumsaa fa'aa gandummaa hin qaban ture. Garasuu dhukii gootonni kanaan dura aarsaa nuuf kaffalan Oromoof jedhanii Hacaaluu Hundeessaa dabalatee warri aarsaa guddaa kaffalan gandummaaf miti. Sabate gandummaadha. Gandummaa taansee hiyyummaa hin jaalatan. Hiyyummaaf gandummaan wanta inni jibbu keessadha. Gammee jechuudha. Taaddasaa Birruu Salaalee dhalatee miti. Baarootumsaa Wallaggatti dhalatee miti. Hussein Buneen Waaqoo Guutuu Faan Baaleetti dhalatanii miti. Taaddasaan Shawaatti dhalate kiristaana beeki. Garuu Shawaadhaaf du'e Taaddasaan. Miti Oromoodhaaf. Kiristaanaaf du'e. Miti. Waaqoon Guutuu Baaleetti dhalatee miti. Islaamaa miti. Islaamaaf du'e. Adalla. Miti. Oromoodhaaf du'e. Sirrii. Islaamummaan kiristaanummaan Baalee ta'uun Shawaa ta'uun Taaddasaa Birruudhaa fi Waaqoo Guutuun akka wajjin hin ijaaramne. Sirna gabroomsaa sana akka wajjin waliin hin falmine hin goone. Abboota keenyarraa isin naalle. Ilmi namaa immoo sadii mitiire. Kan abbaa caalu, kan abbaadhaan fi kan abbaa dhaalu. Yoo gandummaatti amanne waan abboonni keenya hin goone yoo goone ilma abbaan dhaanu taane beeki. Ilma kaayyoo nyaatu taane beeki. Kanaaf waan abboonni keenya nu barsiifne godhuun imaanaa nyaachuu natti fakkaata. Sirriiti miti. Akkuma inni jedhee gandummaa jechuun karaa ittiin warroonni alaa kun wiistarniin jalqaba biyya keessa gashanidha. Yaadadha. British divide rule waan jedhamu fayyadamaa turte. Divide rule kun adda adda qoqqooddee kophaatti dadhabsiisuuf waan fiddeedha. Kanaaf tokko haa taanu gandummaa balaaleffannu
Oromoon keessattuu sabni tokko haa taanu, tokkummaa haa qabaannu. Oromoo bichaa miti sabni biyya kanaa sabaaf sabni biyya kanaa hundumtuu tokko ta'ee akka qaama tokkotti haa jiraatun. Ergaa keenya guddaa galatoomaa jechaa gara dhumaarra jirraa. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya akkasiin nu wajjin jirtan abdii guddaa qabna. Erichis baay'ee yeroo gaarii yeroo waarraa barattan akka ta'u baay'ee illee warra